firoomsa haadha mana isaa maaliif gadhiisee sababbiin haadha mana isaa gadhiiseef maa inni firoomsa fi haadha mana isaa jidduu namoonni yeroo hedduu isaa jechuudha haadha manaa kennu fidii haadha manaa kee maal taatee daa'imni kee maal taatee jedhanii hasa'a yaani gaafii adda addaa gaafatanii jiru. Firoomsaan haadha manaa isaa kana maal keessa jirti maalirra jirti erga addaan firoomsaan erga biyya galee haadha manaa isaa kana gara miidiyaa irratti fiduu haati manaa isaa nama waraqaa heeyyamaa qabu na fakkaata. Saudi keessatti hanga ammaatti haati manaa isaa gara biyyaatti galte natti fakkaatu. Hin beekamne garuu immoo guyyaa tokko miidiyaa irratti hin fida jedhee beellamee hordoftoota isaa akkasitti achuma godhe haase. Maaltu addaan baasee maaliin gargar baan kan jedhu immoo walumaa laalaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan firii adeemanii jecha. Anis naga koota alhamdulillah galata rabbii har'a akkuma beekamu viidiyoo keenya immoo laayik gochuu sheer gochuu sabskiraayib gochuu yaada keessan barreessaa isinitti barbaada. Rakkooleen namoota kana jidduu jiran hedduu isaati. Sababni isaallee waliigaltee ta'a haala uffannaa ta'a. Intalli sun garuu isaaniin isin itti deemtu haalli isin itti keessa jirtu baay'ee fokkata. Maaliif ilmoo muslimaa akka taate baafannaa morma isii qullaa deemu deebii mataa qullaa deemu bakka namni tokko jaalate haadha manaa tokko ilmaan isiitiin gargar hin ba'u. Bakka isin garuu wantoonni isin amma hojjetu hojiin isin amma hojjetu wantoota nama gammachiisan guutuu wantoota nama jibbisiisanidha. Sababni illee bakka sirbaan bakka amma namni gaafa walii galuu diduu gaafa mana keessa girgirriin jiraate gaafa mana keessa qanyee jiraate gaafa deebi'e ammallee bakka galgalaa ganama lakkee sattaradhu lakkee hajjabadhu yoo jiraatte abbaa manaa isiitiin ala yoo ka deemtu ta'e isin sun rakkina qabdu jechuudha. Sababa kanaan gargar ba'uu danda'a. Qoxxisuu dubartiin hin qoxxiftii inaafarraa bakka waa hedduu jiraame obboleen kiyya akkasii isin jechuu barbaade. Akkuma beekamutti dhuguma jechuudha. Firoomsan ani akka ilaalutti nama gaariidha, nama jabaadha. Isii jecha Yaman irraa qaxxaamuree gara Saa'udii dhufee garuu mootiyyuu bakka haalli ani mucaan suni ani beeku maaliif nun dubartiidha. Garuu immoo onneen isii cabtee jirti. Namni tokko dhiirri tokko dubartii akka laayoo gargar hin ba'u. Bakka dubartii akka laayootiin gargar hin ba'u. Garuu mootiyyuu wanni godhamu jiru. Sirbitee fi maal jettee fi deebisuu hin dandeettu. Abbaa manaa keessan karaan itti deeffattullee yaani dhiirri tokko dubartii takka jaalattee gaafa jette bakka yaani akkam jedhee isinitti hima. Karma salphaan deeffachuu dandeetti. Garuu immoo akka amma sirbaa akka amma mataa qullaa deemaa akka amma akka fedhan ta'a kanatti waan fedhi maan sirbitee miti waan fedhi jettuu miti weellistuma. Iyyaa yaani dhugaa artisti dhugaa san yoo taate firoomsaa deeffachuu hin dandeettu. Sirbaan deeffachuu hin dandeettu. Malli isin ittiin deeffattu karaa addaa. Malee mala sirbaatiin miti. Mee machiratti sirbitee garas godhattee maal isii godha? Ilmoo hin isiin ussattaruu uf qabuu intala qabdi. Waan hunduu yaani taarika ta'a deema. Hojiin kenge miidiyaa kana godhatti waan gubbaa waan ati hojjete taarika ta'a deema. Waan ati hojjete santu duwide kee duubatti hafa malee wanta ati hojjetiin hin alan hafu. Ilmoon kee kun guddatte yookiin ilmoon kun ilmoo diinii rabbi qabu haati tiyya sun maaf akkana gisiisan. Amma ilmoon keetillee karamatti qabatti bari waan tokko waan sitti guddisa. Fakkeenyaaf karaan ati ilmoo kee irratti guddisaa jirtuuf karaan ati yaani ilmoon kun karama ati irratti deemtu kana deemte ilmoon keetillee. Yoo ati weellistuu taatu ta'initi garuu immoo hin beekamu. Waan garasanii rabbitu beeka waan ta'eef otoo kiyya akka yaada kootti jaalalaan yaani jaalalli sararlissi qabullee sirbaan hin agarsiisin. Abbaa manaa kee karaa itti agarsiiftu karaa hedduu karaa garaagaraatiin yaani namaan karaa namarratti irraan yookiin immoo isuma kana deeffachuu dandeetta. Miidiyaa biratti baatee utaaluu odoo hin taane isin jechuu barbaada. Namoonni akkatti yaani kanaan gara bultii kanaan diigamu hedduun isaanii kun yookiin amala haaluma adda addaatiin jira miti akkanumattu yoo isinitti fakkaatu haala garaagaraatiin jechuudha. Garuu as keessatti dhiironni wanni dubartii irra jaalatu tokkotu jira. Waa sadii irra jaalatti. Tokkoffaa amala qabeeti. Bifa laali bifa bareeduma kan of ilaalina. Wallahi bifti waa tokko keessa jiru. Tokkoffaa amala qabaachuu, maatii isaa jaalachuu,
حالة أفنى إسي يعني حال ما أفنى كيتو أكما كده فلالو قبدا سترت ترى كواجه قبات ترى جالة لبي كرة وهريا دف أبولي نفر إسا حالة إسا بايزا زري إسا يرون دوبرتي كنا دوبرتي قام إسي سترت لبما دبتي جالتي لبما دبتي يرون دوبرتي ماتي إسا جالت ماتي إسا تب إسا دوبتاتو فكنف أتوم بيكن هذا إساتي أتوم بيكن أبلي إسا أتوم بيكن ماتي إساتي برتي تاتو يعني هنجرامتي عمل إسي كدفت عملك أواجو كان رأيروني ندوتي نجالتي دوتي كان مورتي دوتي اللي بيفا فلالي بيفا ديمتي فلالي أن بيفا ديمت دا أن بيفا أكسي أن بيفا باريدا أن هو جريرتو دا ميتي كسي برباجيس حالف عملكيتي مالي بيفا وافيتي بريد لچين سجرتو بريد عمله برانكباتي أبا فيتو جنو برون دانيتو لا ميقاتو جرح بيفا قباتانيكا بلتي إسانيتي يعني الموغتاني باني جدا بيفا فلالينا إيس أفلافتاني نامو ما كيسن على عملكي بك ufdiibtii gaafa uftoottitti baqqaati ani hin beeku akka jedhee isin ibsa. Kanaaf obboleen kiyya firoomsa fi mucaa kana jechuun wal gadhiisanii jira isaa. Akkasumatti wal gadhiisuu baatanii ol baatee miidiyaa irratti cafattu ol baatee akka feetiin taate ol baatee mataa qullaan deemtu ol baatee akka feetii ani hin jiraa miti. Feemasummaa ta'uuf yaani laazimate qofa kee banuu miti laazimate. يعني نجرام تكن كانوا مرة تدعوا فيديو كيارا هما فيديو براتي ورت ديمنونتي فيديو كنا لايك وشو سبسكرايب وشو هنا بيتنا أبولين كيا أما اللي جبا سبسكرايب كودا لايك كودا شير كودا بليز نقول ديسا